Ulama guddootaati argamuu qabda. Bakka namni kamiin si waametti argamuu odoo hin ta'in bakka hojiin kee si waamsisetti bicha argamuu qabda. Maashaallah. Akkasuma namaan jedhani maaliif jechuun nama gaarii namatti kan akkas namaan jedhu. Ijaazaa si waamu taanaan. Wallahi dhiira gaarii laala dhiira gaarii isiniif himaan dhiira gaarii an beekos dhiira hedduu dhadha'ee arge waan ta'eef jechuudha. Jechuun dhiira hedduu akkana dhadha'ee hin arge silkii matanaanii jechuudha. Dhiirri gaariin tokkoffaa gaafatu waa balleessitu ummaa kan ta'eetiif abboo keetiin garaagarummaan qabu dhiirri gaariin. Ummaa ta'eetii fi abboo keetiin wallahi garaagarummaan qabu. Dhiirri akkana fatalaqqe godhee gasi dhiisee akka barbaadde ta'e rakkoon qabu. Kun kolfaaf tapha. Rakkoon qabu bakka cidhaatiin kolfi akka barbaadde ta'e rakkoon qabu jedhee mataa kan qabatu fatalaq godhee gasi dhiisuu fi fatalaq jechuu barbaada. Dhiirri fatalaq godhee gasi dhiisee abbaa barbaadde waliyyoo ati qaatte irra hin kaayanne sitti waa hin dubbanne si jala naasofne saxxi jedhee tumaan si dhiisee tumaan akkuma barbaadde haa godhattu jedhee deemu ofii akka barbaade ta'uu fedha. Innillee akka barbaade waan lubbuun isaa feetu san ta'uu fedha tokko jedhe. Lammaffaa dhiirri gaariin yeroo si gammachiisuuf yaada malee gisee si aarsuudhaaf yaadu yeroo hin qabu. Sigalee gisee si gammachiisuudhaafuu taayimiin isaa hin geettu si aarsuu fi miti dhiira gaarii jechuudha. Si gammachiisuudhaafuu iyyuu taayimiin isa hin geettu. Takka jedha ati qabu. Lammaffaadha. Aariin ati guyyaa takka aartu miisejjiin ati yeroo tokko gootuuf akka waan zalaalan miisejjii san hin deebifne yookaan guyyaa guutuu ooleetitti yaada. Siif yaada, siif callaqama. Sigalee gaafa mataan na dhukkubeetu akka waan mataan isaa dhukkubeetitti yaada. Haadha sitti waan immoo silkii ani ergan hojii jammaree onda waliif naalaan kaasu. Adamiin seense. Wanni erga hojii jammaree silkiin kaasu jedha wayitu hin jiru. Shinti beeti keessa jiraannaan sa'aatii fincaan dhiisee silkii kaasuu qaba. Inki jiba. Erga hojii jammaree silkiin kaasu wanni jedhamu jiru laal fincaanaa yoo jiraate laal qabatee kaasuu qaba silkii si jala. Wallaan siires lakki biinsi daawuti daqiiqaa takka laal heloo wayya lubboo biinsi jira ishii si deemsa daqiiqaa shannaa obsi falaas chawu. Bakka atis beekuu fi qabdaa jechuudha. Lakki biiziidha. Hin dandeenye. Wanni akkas jedhu hin jiru. Fincaanaa jiraate qabatee harka qabatee si jalaa kaasuu qaba. Laadha faatee sitti himaa jechuun sa'aatii hojii keetiin baakkaniin jedhaa ganama gaafa naqu naa dawwalaa galgala sa'aatiin ba'u beekaa hin dawwalaa galtee mana geecheedha kaza nagaarra fi irriba gaarii sifaa ta'udha kanuma bakka. Hayyee amma rafi siin jedha rafi bakka nagaan rafi siin jedha nagaan rafi jedhee silkii daddafee sirraa cufatamoo jechuun akkam miirri isaa. Natti haasee tokko bakka jechuun hoggaan bakka nyaata fadadhabeedhe naaf bakka rakkoon qabu naan jedha. Silkii keessa buli. In cufatin silkii kan chaarjii rakaayi kan isaallee chaarjii rakaayi buli silkii keessa hin cufatin silkii. Dhiisi silkii akkasuma rafnaa jedhimme karaa mukaan laalta. Geeda yaafta. Kazaas. Akkasuma laal chaarjii tisuu gadiisi jedhiini dhiisi akkanumatti haa taa'u silkiin jedhiini akkasumatti taa'i. Laa waa adeemi dadhabdeerta mina yoo siin jedhe tabiraatitu eegaa jira. Eko silkuman dhiisin jedhaan. Adam. Amma qoy mee gara herreega wayii seenaa yaadu. Dabaate. Wayyee welcome. Eessa badde adda? Aboo hin dadhabe wallahi billahi samoona kana rabbiin inshallah na qajeelchuudhaaf natti fakkaata. Qarqaarsa kana jedhee kadheen gadda guyyaalee qarqaarsa wayii irra ture achillee qarqaarsa achi durallee qarqaarsa masgiidaa wayii irra ture. Ammallee deebee kaleessallee akkas biizii ta'e wallahi. Indeen nu qoy risiitii si bira jiru jira sabboontuudha qarqaarsa keessa.
Ana risiiti warri risiiti na ergu risiiti na ergee jira. Ana magaruu malee tootaali mallaqa sanii hagama gataa desirraa fida risiitiin kana ergameellee na bira jira. Okay, la ka jechuun ka sibira jiru sun barreessimee gabbaanoo yookiin akkaawuntii bira ergitee? Maal jetta Adam? Okay, risiitii sibira jiru ka akkaawuntii kiyyarraan seenee moo baleela akkaawuntii noo? No, baleela akkaawuntii saayuu ilaante akkaawuntii no. Laali anamma dura gizee mallaqni akkaawuntii kan keerra galu. Namni akkaawuntii mujatti namni akkaawuntii mallaqni akkaan. Akkaawuntiin kun akkaawuntii eenyuti jedhee gaafataa ture argitee. Yaa Adam gabaa keessa jirta. Laal gizee mallaqni sirra galu yoo dhagayaa jiraatte gizee akka mallaqni akkaawuntii kan keerra guuramu mallaqni kun akkaawuntii eenyuti. Thank you lubbuutii yaa galatoome raichooto. Mallaqni kun akkaawuntiin kun kan irra guuramaa jiru kun ka eenyuti jedhee gaafadhee ture an akka dhuunfaa kiyyaatitti jechuudha. Maaliif jennaan an tokkoffaa gaafa sirratti nama tokko gargaaru namummaa oromummaa malee birriini akka namoota biroo akkaawuntii kiyya irratti guuranii akkaawuntii kiyya kennee yookaan immoo akkaawuntii saahiba kiyyaa kennee akka mallaqni irratti guuramu tokko hin jiru ana biratti. Akkaawuntii abbichaarra guurama, akkaawuntii abbichaarra gargaarama. Ila sabboo eenyu Dhaggeeffadhu Adam kiyya laal, Adam kiyya dhaggeeffadhu. An nama baay'ee illee kana deesseessallee seenullee hin fedhu. Gina immoo birrii 5,000 nama gargaarsise akkaawuntii abbichaarra yoo gargaaru. Toloti gooneetu majammarri kana fattu. Kana firiijii Jammartanii lakki jechuun akkas naannoo majannaan ka uummanni kinoo ajandaa dhibba nu godhatan kaanii gadi hin fakkaanne isaan hin jammartan malee. Jechuun jaalala eegaltanii kalaas bakka ifa baaftanii. Aada faate ani amma wajjin tasnaannaane kazaa wajjin tasnaannaanani uummanni asiisi ga'eetti dhiira wajjin tasnaannaa tanaan jedhan kazaa booda zimuman jedhe. Okay, mallaqa si gaafataa? Haadha faate kasaan naa kenna malee nan gaafatu maarami. Wallaahi. Garuu ammoo eeggadhu dubartii tana jala shashanaafachuu kana baay'ata. Isa immoo hundumaanuu lubbuudhaan lubbuun waasa wallaale. Mana isaa beektaati bakka inni galu. Hin beeku. Nama yaachisa xiqqoo hin sobdii. Haga ammaatitti wanni inni waa